Golfisiif ta'e barcinaa tokko. Tamam, ati amma shahaadaa qabachuu dhuftee ammaati. Ay, shahaadaa qabachuun bareeda. Ginne maal naa galee yookaan maalirratti walii galee tan qabachuu danda'ama fakkeenyaaf. Maal naa galee hogguu jettu. Zimmadheetuma seenii shahaadaa qabadhaaree amma ishiin amma eenyu kaa nama qabatu sun galee fi barattee qabachuu dandeessi. Ammoo waan naan galle waan jiruuf jecha osoo waliin galle shahaadaa yoon qabadde sumaa'uu qabiddassi araare. Ati duraan amantiin kan kee dur maal ture? Duraan. Amantiin kan kee jalqabatti maal ture? Jalqaba isaadha. Osoo wannan jedhin osoo amantii gadi hin dhiisin dur. Kiristaana ture. Kiristaana isa kam turte? Ortodoksii moo Pheenxee turte? Ortodoksii ture. Ergasanii gara Ortodoksii dhiiftee keessa baate? Tamam. Erga Ortodoksii keessaa baate ammoo waaqeffatatti achi makamte moo jidduma kanatti hafte? Bakka jidduma kanatti hafee barnoota kamuutuu hin qabu jechuun ni danda'ama. Dhugaa immoo wayyaami. Ta'eesh tole islaamummaa irraa maalidhame? Wanni si dhibe maalidhame? Islaamummaa irraa wanni deebisiif hin ta'e wanni si hin quubsin. Fakkeenyaaf amma rabbiin tokko jechuun si dhibaa? Rabbiin inni nama uume sun tokko jechuun si dhibaa? Namni kana jechuun yaadana hangin xiqqoof naaf gale waaqeffatumaaf naa gale malee waa islaamummaa qoradhee yookiin immoo bakka kana rakkoo qaba bakki sun rakkoo qaba jedhee wanni rakkoo ittumu yookiin immoo kusirriidha jedhee hubadheen jiru. Amantii waaqeffataatu sii galeessa? Hanga naa gale isan fudhe malee amantii musliimaa bakka kana rakkoo qaba bakka sanitti immoo kana jedhee immoo wanni rakkoo irra uumus hin qabu wanni immoo sirriidha jedhee hubadhus hin qabu maaliif waan hin hubanneef jecha. Amantii waaqeffataadha bu'uura meeqa qaba? Bu'uura meeqa qaba beektaasa? Bu'uura hoggaatu. Bu'uura jechuun waan irratti hunda waan irratti gad dhaabbatu jechuudha. Bakka amantii waaqeffataa jechuun waaqa tokkicha uumetti amanuu. Waaqa tokkicha beekte jettu samii kana baanta moo isa ijaan hin mul'anne baanta? Samii miti. Samiin qilleensaa bar waaqa miti. Samiin qilleensaa miti ijaarmaa maal amma warri saayinsiisuu kana mirkaneesseetiin jira. Akka quraana dubbatu dhiisi warri saayinsiituu mirkaneessee jira. Ijaarmaa guddaatu jira jedhanii asii ol buuldingiidha jedhanii amma saayintistoonni morman hin jiru sa'aatii kanatti. Duraan dhugaadha qilleensadhaatiin turan hawaadha jedhaa turan. Amma sa'aatii kana yaadni saayintistoota jijjiiramee jira. Waaqa uumatitti odoo samitti yoo taane waaqa uumatitti amanna. Tole amma waaqa uumaadhaatti amantaa inni tokko ilma ni qaba jettee amantaati? Ilma fa'aa haadha warraa fa'aa yookaan akkasii ni qaba jettee amantaa? Hin amanu. Waaqni hin dhalu, hin dhalchu, hin du'u, hin ka'u jennee amanna. Tole raagni faati fakkeenyaaf amma nama seexana wajjin haasawanii yookaan namni raagu faati namni xirracha laalee waa himu namni ammas ammoo qaalluun faati sirriidha jettee amantaati? Hin amanu. Waaqeffataan akkamitti galeree waaqeffataan naaf galimaa jettee qaalluun bar waaqeffannaa keessatti waaqeffataan bu'uura 5 qaba. Meesii hima. Waaqa jedhee nama jedhee safuu jedhee wayyuu jedhee siigaltee wayyuu jedhee qaba. Kun ammoo ayyaana. Wal hubachaa adeemnu. Waallaa yoo taane hanga nuuf galee waliin hanga waaqeffataa jechuun qaalluudha waliin qabata. Waaqeffataan kitaaba sitti mul'isu kitaaba waaqeffataadha. Qaallutti amanaare. Qaallutti amanaa jettaa hillim jedhee qaallutti amanaa jettaasaa jala lixee itti amanaa maal qaalluun bar bu'uura waaqeffataati bar. Qaalluu yoo hin jiraanne waaqeffataan eessa jira saa? Ayyaanni yoo hin jiraanne waaqeffataan eessa jira? Qaalluu jechuun maal jedhu? Warra qaalluu jechuun warra waa himu jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka musliimaatitti qaalluu jechuun warra digimtii hojjetuu fa'aa warra sheexanaan fa'aa wal dubbisuu jennaan nuti. Isaan ammoo nama ayyaana qabu jedhanii waaqeffataa biratti nama ayyaana qabu jedhanii. Kana namatti itti waaqessa malee waaqeffataan waaqa malee namni qaalluu ta'ee bakka qabu. Yaa jaran wanta naa mul'isamee kitaaba tokko.
kitaaba tokko sitti mul'isa. Daaniyaa beekta kitaaba Daaniyaa jedhamu. Sitti mul'isa amma kana. waaqeffataan qaallutti amanuu maalirraan beekuu dandeenya silaa amantiin maan Kitaaba Daaniyaa jedhamu beekta siin jedhe. Kitaaba Daaniyaa jedhamu beekta. Dubbis maal jedha? Daaniyaa jedhe namoota waaqeffannaan bulan kanneen ayyaana waaqaan dhuunfatamanii daandii dhugaarra jiranidha. Maqaan kun waaqeffattoota ganamaa kanneen ayyaanni waaqa walaabu keessatti mo'ataa jiruuf jireenya dhala namaas ta'ee dhaalee ni qajeelcha jedhanii akkasuma wannan barreeffamni isaa sirriitti namaaf mul'atu. Erga sani bakka hin deemuuf bakka kana utubaa waaqeffannaa jedha. Sirriitti ilaala sitti obsaa. Utubaa waaqeffannaa jedha. Waaqeffannaan fuula 150 irratti maal jedha? Waaqeffannaan amantii waaqa tokkichatti amananii ittiin fedhii fi hawwii ofii fiixaan baasanidha jedhe. Dhuguma waaqa tokkichatti amanan. Waaqeffattooti akka amananitti utubaa waaqeffannaa inni yayyabaa waaqa tokkichaa jedhan kan irra guddaadha jechuudha. Kan waa hunda uumeedha. Waaqeffannaan utubaa yayyabaa 5 waaqa takka ayyaana 2 nama 3 wayyuu fi 4 safuu 5 kan dura siin jedhe san takka jedhe qaba. Waaqeffannaan utubaa 5 kunniin utubama. Isaanis akka armaan gadii waaqa tokkoffaa irratti waaqa. Akka amantii waaqeffannaatti golee waa hundaa waaqa tokkicha kan maqaan isaa dhibbaati. Maqaan waaqaa hedduu ta'uu mala. Akka fakkeenyaatti Rabbi uumaa khalaqaa fi maqaa waaqni uummata Oromoo biratti ittiin beekamudha. Maqaan waaqaa hedduu hojiin isaas akkasuma himamee hin dhumu. Raajiin waaqaa hanga fedhe haadana tuyyuu malee waaqni tokkichum abbaa hin qabu, haadha hin qabu, hiriyyaa hin qabu, fakkeenyas hin qabu. Kun waan guddaadha. Kan akkanumatti itti amanna nuti illee. Kan akkanumatti itti amanna bakka kanaa miti rakkoon bakki waaqeffannaan nuti waaqeffataadhaan wal faallessuun. Lammaffaan utubaan lammaffaan ayyaana. Sirriitti ilaali. Utubaan lammaffaan ayyaana. Utubaan waaqeffannaa inni biraa ayyaana. Waaqeffannaa keessatti uumaanis ta'ee uumamni hundi ayyaana mataa isaanii ni qabu jedhe. Ayyaana mataa isaan bula. Ayyaana kana ijaan arguun hin danda'amu. Ayyaana kan jedhamu kana akka wannaatti akka amma kun warri pheenxeedha hafuura qulqulluu jedhuun kan argite waan akka saniiti. Hafuura qulqulluu jedhanii amma ittiin wanna jedhan kana. Nuti ammoo akkasitti wannan jennu nuti ammoo inni kuni waan karaa shayaatiinaatiin dhufu jennaan. Rakkoon isaa dhaamo sitti hima boodarraa. Maal jedhee? Ijaan arguu hin danda'amu. Ayyaanaan beekan malee ijaan hin arganii jedhe. Ayyaana jechuun mil'uu waaqaa kan waaqni ittiin uumama mara uumee qajeelchuudha jedhan. Akkuma kiristaanni amma Rabbi biratti hafuura qulqulluu waaqa tokkoffaa lammaffaa jedhu kana rakkoon si galtee ittiin uumee jedhan. Ayyaana jechuun wanti tokko akka dhalatu kan taasisu nama uumaa jedhan. Argaa jirtaa miti isaa? Waa uumaa jedhan. Rabbi biratti waama kanam. Bakki rakkoon guddaan nuti bakki eengaddallee akkana siin jedhee tureen. Bakki rakkoon guddaan waaqeffataa wal faallessuun nuti bakka waaqaatii miti. Rabbiin beekuu isaanii dhugaadha ni beekna. Rakkoon keenya achii miti. Rakkoon keenya ayyaana biratti. Namni ayyaana jechuun wanti tokko akka dhalatu kan taasisu. Erga dhalatee booda wanti sun akka ittiin mul'atuuf akka ittiin qajeelfamu kan sirneessee qabuufi to'atudha jedhan. Kana malee tiksuu isaa jedhan. Kana malee tiksuu isa jedhanii amanan. Si galtee? Kanaaf ayyaana jechuun mil'uu wanti tokko akka uumamu gochuu fi erga uumame booda akka jiraatuuf akka sirnaan socho'u to'atee eeguudha jedhan. Si galtee? Waaqeffannaan akka amanutti wanti uumame cufti ayyaana wajjin dhalatu kan mataa isaa ni qaba. Ayyaana wajjin dhalatu kan mataa isaa ni qaba. Ayyaana kana dhalootaan argatan. Ayyaanni namaa hin du'u, hin badu jedhan. Si galtee? Nuti ammoo Islaamummaa keessatti wanni hin duune wanni hin badne Rabbi malee hin jiru. Hin du'u, hin badu jedhan. Namni du'us ayyaanni maal jedhee labataarraa labatatti diroo darba malee hin du'uu jedhan. Si galtee? Kana jechuuni uumamni marri ayyaana latoo qaba jechuudha jedhan. Ayyaanni dabraa deemaa jedhan. Waan Rabbi malee hin duunetu jira jedhanii amanan. Rabbumaa walitti qixxeessan bakki guddaan bakka kana takkufa. Sadaffaa nama. Kan namaa biratti illee rakkoon qabu. Namni wayyooma jedhaniiti amananii kanallee miti rakkoon guddaan. Afuraffaa irratti wayyuudha. Waayyuu ka jedhaniin.
waayyuun jedhe sirriitti dhageeffadhu. Waayyuun utubaa waaqeffannaa shanan keessa isa afuraffaati. Waayyuun namoota ayyaana waaqaan guutamanii kennaa dubbii fi iccitii waaqaa ibsuuf dubbachuu qabanidha jedhe waayyuun kun. Waayyuun namoota waa beekoo yookaan raaguddoota ta'an jedha. Argu jirtaa isaa akkatti dubbatu raaguddoota ta'an. Waayyuun namoota waa beekoo beektaa isaati afaan Oromootiin. Waa beekoo beektaati. Raayiduu sanee afaan Oromoo keessatti waa beekoo ka jedhaniin waa beekoo jedhanii yaaman duraan waa beekoo ka jedhaniin raagduu nuti jennuun nama sheexaan itti dhufu jennee nuti amannuudha san. Amantii kiristaanaa keessatti illee akkasuma jedhama. Nama waa raaguun nama sheexaan itti dhufu jedhama. Garuu ammoo waaqeffannaa keessatti ammoo ayyaana waayyuudha jedhaniin kan kabaja qabudha. Si galtee nama kabaja qabu jedhaniin waa beekoo yookaan raagdoota ta'an jedha namoonni kunniin xayyib. Eegasanii hoo maal jedhe kanneen kennaan isaanii waan waaqaa fi waaqeffannaa namatti ibsu dubbachuu ta'edha jedhe. Isaan kunniin akka waaqeffannaa wajjin waliif galanitti iccitii fi raajii waaqaa hiikuuf ibsuu danda'an jedha. Jara kanatu waa ibsuu danda'a. Waaqni qajeelchaa waa hundaatti haa ta'uti fedhii fi seerri waaqaa uumama cufa biratti walqixa hin beekamanii jedhe. Si galtee jara kanatu waaqni akkana barbaada jedhee namatti himaa jedha. Akka nabiyyoota nuti nabiyyoota rabbiidhaa malaayikaatti dhufa akka jennuun waaqeffataa biratti ammoo raagdotatti hirkatan. Raagdota ammoo kan itti dhufu sheexanatu itti dhufa jennaan malee nuti ayyaanatu itti dhufa jennee amanuun hin danda'amu. Kun shirkiidha. Bakki waaqeffannaadhaan wal dhabnu gurguddaan isa kanniin. Si galtee achi boodaan maal jedhee kanneen raajii fedhii seeraa waaqaa fi daran hubatan ni jiranii jedhe. Isaan kunniin ofii isaaniin duuba waaqeffattoota biroofis ibsitoota dhugaa kanneen mil'uu fi mul'ii addaan guutamanidha jedhe. Namoonni kunniin akkuma namoota birootti uumamanis ayyaanaa fi kennaa waaqaan kanneen guutamanidha. Kanneen dhugaa gaarummaa fi badhaadhina waaqaa dhala namaa maraaf akka ibsaniif wayyoomanidha. Akka amantii waaqeffannaatti namoota ayyaana mil'uu fi mul'ii akkasumas dhugaa waaqaa daran hubatanii immoo dhala namaaf akka ibsaniif muudaman wayyuu utubaa waaqeffannaati jedhe. Sirriitti warra raagdotaadha jechuudha. Akkuma amma si mul'isa kan. Erga sana ammoo waayyuu keessaa tokkoffaan maalidha? Qaalluudha. Waayyuu utubaa waaqeffannaa ta'an keessaa tokko qaalluu yookaan qaallittiidha. Argu jirtaasaa? Qaalluu kan jedhamu. Qaalluu jechuun akkuma tuu beektu qaalluu kan jedhamee yaamamu kuni warra wannaati. Eenyu kana warra waaqa wanna qaalluu jechuun beektaa miti illee qaalluu jechuun bar warra seexaan itti dhuftee uumaman jechuudha. Warra raaguu warra digimti dalaguu isa kanniini. Isa kana waaqeffannaan gurguddaa wanni waaqeffannaa wajji wal'amnu isa kana. Rabbiin tokkicha jechuun rakkoo hin qabu. Laakiin waaqeffannaa keessatti iyyuu rabbiin tokko jedhanii dhaabbatan. Sirriitti si haa galu. Waaqeffannaan tokko jedhanii bakka nabiyyootaadhaa waan buufatan qaban. Waayyuu jedhanii bakka nabiyyoota buufatan. Garuu kamtu irra caalame sirriitti. Amma akkuma seera Oromootti ayyaantummaa wanni jedhamu hin jiru jettanii amantaniisi. Fakkeenyaaf ayyaantummaa gisee siin jiru namni ayyaantummaa qabu tokko bakka rabbii bu'a yookiin immoo ergamaa rabbiiti jechuu miti. Namni hunduu ayyaantummaa mataa isaa qaba. Ayyaantummaan mataa isaa qabu kun immoo hin du'u. Namni yoo du'e inni nama fakkeenyaaf ani carraan qaba. Carra qabeessa ayyaana abbaa keetii ayyaana haadha keetii oggaa jeensa nama fakkeenyaaf maal jechuudha akka nuti jechuudha. Malee ayyaanni carraa miti yaa obsaa keenya ayyaanni carraa miti bar ayyaanni akka hafuura pentee kana beektaa hafuura pentee kana beektaami hafuura pentee kana ka amma hafuura qulqulluu dhufe jedhanii wallaa guutuun lafa ciisu sana argitee beektaa viidiyoo irratti akka jiru uummanni gangalatee lafa ciisu tokko hafuura qulqulluu dhufe jedhanii bar lafatti raranii wanda teessoo kana lafarratti diriirsanii ciisanii sisaniin beektaami hafuu ayyaana jechuun waan akkasiin namatti dhufu tokko jira ayyaantutti dhufa. Weta dhufe ammoo uummanni bar amma gabaabsee waa'ee waaqeffataa waan dhaggeeffatu isaa maaliif maaluma si ariifachiisa akkanatti. Meena dhaggeeffatu waan an jedhe kana gaafatte wetan si deebisu na dhaggeeffatu. Ayyaana jechuun ayyaantutti dhufa akkuma pheenxee godhu kana godha wallahi garaagarummaa hin qaban. Akkuma isaan utaalchillee akkuma tokko utaalcha pheenxee argitee jirta ol ga'ee sitti mul'isa silaa bar.
xullub duuba kanaan akkas ol jedhani. Akkuma pheenteen utaaltu kanatti jarri illee utaalan. Jarri illee akkasuma utaalan. Ati yoo hin beekne malee ati namni naannoo waaqeffataadha jiru namni hin beeka. Naannoo keenyatti duraan wannaa jedhaniini naannoo keenyatti maal jedhan astaghfirullah wa atuubu ilayh. Maaltu dhufee jedhanii waa wayiidha jedhanii naannoo garitti ayyaantu dhufee jedhan ayyaanatu dhufee jedhanii akkas wanna jedhan. Ol utaalan akkuma pheenteen utaaltu kanatti utaalan waan ajaa'ibaa. Wallahi dhugumaaf jedhan akkuma jarri akkuma pheenteen utaaltu utaalchille tokkum iyyansille tokkum sagaleellee jijjiirti akkasuma jijjiirti. Sagaleellee akkuma amma pheenteen amma beektanii raajonni jaraadhaa bara akka normaal hin haasawanii sagalee normaal akkas haasaniimi jarattillee akkasuma taasifati warra sanittillee. Kuni akkasiidha. Si galtee ol utaalchise jaarii jedhanii ne yaadadhee jiran. Jaarii jedhanii jaariitu dhufee jedhan. Si galtee jaariitu dhufee jedhaniitiin akkasitti haasawan. Akkuma amma uummanni kun godhatu kana jirrillee akkas godhatanii. Kuni karaa sheexanaatti malee wanni jaarii jedhamu wanni maal jedhan ayyaana jedhanii dubbatan kun sheexanaadha malee wannaadhaa miti. Carraa miti. Carraatti yoo hiikamte ati nu banne. Carratti yoo hiikatte ati nu banne wanna makana yoo hubattee hin jirtu siin jechuudhaaf akkas. Amma gabaabisan anis waan yaadan qabu dabarfachuu barbaade. Ani akka amantii waaqeffannaatitti waaqeffannaan amantii yookiin immoo rabbitu nu buusee rabbi barreessee katabee nu kenne jedhama hin jiru akka jedhina qabadha. Waaqeffataa biratti rabbitu amantii barreessee gannu buusee sanirraa qaraanii wal barsiisna wanni jedhamu hin jiru takka. Abbo ati waan tokko hin beektu deemi eengaddalee deemi baradhu siin jedhe ammallee wama hin jirre waan hin beekne haasa'u ta'e agobate deemi mee waaqeffannaa baradhu kootu rabbii kan keetii jedhe. Abbo rabbii kan keetii. Gizeen waan bareedaa deemi waan gootu ati. Warra qabdaa waan gootu ati bar wallaalaan haasofta rakkoon kan keedha. Ani kitaaba si aboo fidee si taasawa duratti amma waakkachaa ture wanni akkanaan jiru naan jette fidee yeroo an sitti mul'isu ammallee yaa aboo qaalluun eessaa dhufte jedhee mana waaqeffataan waaqarraa gabbu'ee jedha bar qaalluun bar gosa qaalluu kan jedhamtu Oromoo keessatti gosa qaalluudhaa ka jedhanii jechuun gosatu jira. Akka Oromootitti jechuudha akka duriitti amma dhiifamee jira malee bar samii irraa nuu dhufe jedhee mana waaqeffataan. Akkas namaan hin jedhamu ati wallaaladha hin baranne namaan hin jedhamu namaan baranne ni barsiisa. Yaa abboo ani wallaala siin jechuutti hin jiru ani deemi waaqeffannaa baradhuu siin jechuu jira malee. Na dhageeka afumaaf haasa'u jirtanii bara. Akka amantii keenyatti nama ati nama guddaa jecha hin taaneen ibsuu yookiin immoo waan hin taane darbanuu cubbuudha. Haa ta'u malee nama wallaalaa ta'e immoo basmarri irra deemu jirtu kun sirrii miti jedhanii raawwatanii karaatti deebisanii gorsan addi wallaala jechuun hin jedhamu. Gin wallaalummaa odoo hin taane mucaa akkam goona isaa yaa jara keenya akkam goona. Eengadda si gorsee si gadi dhiifne yaa mucaa keenya. Ati naguma qabda. Gorsite hin jiru maal na gorsite wani na gorsite hin jiru bar. Ati gizee namni gaaffii tokko si gaafate jecha guddaa isaa fiddee raawwattee namatti dhoofdaa akka namni achi deebisitti hin deebine nama gootaa bar. Ammaan akkana waaqeffannaa yoo beekte deemii baradhu kootuu siin jedhe ani waan biraa siin jechuu jiraasa. Hin baranne hin beektu waaqeffannaa waan tokko hin beektu ati. Waaqeffannaa irraa haga samiif dachiin addaan fagaattu addaan fagoodhaati. Waan tokko hin beektu waaqeffataa irraa. Anuu si barsiisa kootu narraa baradhu yoo barbaadde yeroo an sitti mamuun dhageessu ati. Waaqeffannaa silaa duraan hin jiru amantii musliimaa malee dachii tanarratti uumame hin jiru jette kitaaba waaqeffannaa kana eessaa baasee dubbiste. Dura sila amantummaan addunyaa kanatti jiru. Wallahi wajjin rakkanne akkam goona sa'a. Kitaaba waaqeffataa isaa ofii ani waaqeffataadha naan jedhe ofii kitaaba waaqeffataa isaa fuudhe naan jedhe. Ati waaqeffataa naan jette ofii ammoo kitaaba isaa fuudhe. Yaa abboo waaqeffataan tokko waaqeffataan Itoophiyaa keessa jiru namni waaqeffataa ofiin jiru namni daaniyaa wallaalee hin jiru. Mee deemi baradhu rabbii kan kee sodaadhu rabbii kan kee sodaadhu mee deemi baradhu. Ayyoo ishee galata. Namni waaqeffataa namni ani waaqeffataa jedhee dhuguma amantii waaqeffataa hordofu namni daaniyaa wallaal hin jiru. Kitaaba kana namni wallaal hin jiru. Kitaaba amman si dubbisa kana ani waaqeffataa jedhee namni waa beeku tokko kan wallaal hin jiru. Muslimni Qur'aana wallaala. Kiristaanni macaafa qulqulluun kooti jechuun wallaalaasa. Mee deemiti baradhu kootu baradhu mee waaqeffatama san baradhu rabbii jedhi. Bakka kanaa isinittis deebi'ee isin wajjiniin isin nama sheekaa nama doongore karaatti deebisan jedhee yaade nama immoo karaarraa gore wallaalaa jettanii erga hubattanii ganaa isin bira dhufeetoo handiin jedhu
naaf galatooma bakka Obsa. kanuma Dhiifama raawwadhe. gidduun gala. Obsa amma ta'ee jechuudhaan iyyuu wanna baay'ee intini ta'een ture. Dubbii kan biraa dhiisiitu ammati shaadaa qabadhuuti gara karaa dhugaa irratti deemi. Atuu shaadaa maa ati mee Dhugaa dura irratti kee bita kennaa mirga hin bultoo deemin ittiin siin jedhe wanti sii galaati. Kallattii fachuu maangudduuti kaatan shaadaa qabadhuuti atamma gara musliimaa karaa miti sirriirra daqiiqaa qabadhu. Karaa fachuu karaa sirriirra adeemi. Dubbii isa ati kana dhiisi. Maaliif jedhu baradhu dura ati barnoota siifaa gisee barattee akka sheekatitti waan hunda fixxee natti haasoftaati dura baradhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو أفهم بيكتن التاسع وصدمت يعني. أو أنا دانغات فايز أول سنجل وان جرو ولا عليه ها؟ إكاتك يا ويله. أبصا Wayye نغاسي فتاو. leel أيه. أكان سنجده أمانتين كمالياتي. amantiin kiyya waaqeffataadha innaan ati waaqeffataa nama wallaalaa naan jee awwal kaasa'uun اتدي بنا أمانتين كمال. إيش يدور سنة فوز. anama xumura irratti galatoomaa sheekoti keenya أمانتين galatoomaa كي قفل barnoota سلافة. keessatti Ayyee akka gargara keessanii kan dhufe har'a waan baay'eellee dura ilaalaa turullee ana amantii kiyya kiristaana keessa amantaa pirootestaantiin ture warra beentee jechuudha. أيوة. Namoonni hedduu as jala deemee paasterii ture kan jedhanillee koomentii ilaalaa ture. Inni rakkoo hin qabu. Achirratti maal jechuun barbaade tokko ol seentee ijoollee wallaalaa asirratti guurtanii shaada qabsiistu bakka ishiin jettee duraarratti dubbachuu barbaadu. Nama waa baratee fi nama qarooma gara amantii islaamummaa ka dhufu akka mataa kootti yoo ta'e. Ani doofaa miti jaamaa miti wallaala nama qaroome nama barate. Namni oddoo kana dhufee amantaa kana fudhatus nama qaroomaadha. Maalifi asuma karaarra too deemnu wal bukkee qabneetoo osoo ilaallee eenyu akka irraa qaroomaa ta'e qaroominni qullaa ofii mul'isuu miti. Ogummaa kananii immoo jechuudhaan. Beekumsa miti kan akkasitti warri fudhatan ka jiran yoo ta'u dhuguma rabbii ka dubbachuuf yoo ta'e gara amantii islaamummaa dhufuun akka mataa kootti qaroomina. Lammata itti fufee achi keessatti hafuura raajummaa ka jedhamu sanarraa dhiifama naa godhaato. Amantaa pirootestaantii keessa ani piroopeetiidha. Piroopeetii ergamaadha jedhanii warreen waan tokko tokko dubbatanii jiru. Ati pirootokolii ka eeggattee suufii turkii uffattee too yoo dhaqxee makiina nama konkolaataa bittaa marii si harkatti argaa jedhu. Dhiingata ati gin uffata gadi bu'aa uffata xurii qabu uffattee rakkina kana keessaa si baasa waaqayyoo siin jedhu. Ana mataa kiyyaaf raajameera waggaa 7 kanaan dura. Wanti ta'ee hin jiru. Jala mureessin. Siiraa jennee wanti kunuuf kooti. Eeyyoo si hima. Jalqaba raajummaan irratti eegaluu 7 kana keessa duuta. Gara waaqayyootti hin deebitu yoo ta'e nama waraanessa ajjeesaa. Kuni fuula rabbii isinitti hima dhugaadha jechuudha. Karuma kiyya sanarran ture hin deebine waraanamee sin duune biyaasi yoo xiqqaate waggaa 7 lakkaa'eera. Akkasuma dhiyoo waggoota 3 kana keessatti abbaa qabeenyaa guddaa si godha. Abbaa qabeenyaa guddaa investerii guddaa taata. Intaane investerii guddaa hin taane hojjetadhee nan bulaa jira. Alhamdulillah rabbii galannaa ga'u. Hojjetadhee akka nam tokko bulaan jira. Investerii sanas hin taane. Maalirraa kaasee si himaan nan laala nama cheerchii dhaqu keessatti. Namoota suufii uffatanii dhaqanii namoota pirootokolii isaanii eegamaa namoota fufurdoo namoota bifa qabanii fi raajii akkasii raajama namoota bifa hin qabneef namoota hiyyeessa fakkaataniifis immoo akkuma dura jedhe sana raajama malee hafuurri gaaraa dhufee gadi bu'ee too kana dubbadhu jedhu ani hin jiru hin agarre hanga ammaatti waan ta'es hin agarre bileessanii yoo xiqqaate nama waggaa umurii 25 oli ta'udha. Haga kana keessa pirootestaantii keessa ture. Kanaafuu hafuurri raajummaan hin jiru. Warri asirratti ijoollee fiddanii abiddatti oofaa jirtudhaani ofuma isaaniitu iyyuu abiddatti deemaa jiru hin beekani.
warri isaanii hin galle akkasitti isaaniif haa galu. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Ani qaroomaadha akka mataa kootti doofaa miti. Kalas wanta isinitti himuu barbaadu nama dhaggeeffachaa jiru faana. Himuu kanan barbaadu. Ani qaroomaadha. Waan qaroomaa ta'eef aga kana hunda ilaalee sammuun koo xiinxalee waan dhugaa fudhate har'a. Kanaaf namni gara kana dhufeyyuu nama qaroomaadha. Ofitti leeyya'uu hin qabu, ofitti gadduu hin qabu, ofitti aaruu hin qabu, wantoota akkasiis dhaga'uu hin qabu jedha akka kootti. Dhaamsi kiyya isaan kana isinumaanuyyuu wallaalummaa keessaati, wal xiqqeessuu keessaati, wal cabsuu keessaati, walitti dheekkamuu keessaati gara kana koottaa jedhee waamicha isinii godha. Barakadhu dursan rabbiin si haa barakachiisu barakadhu ulfaadhu. Inshallah kana caalaa barattee amma sammuu Muhammad Amin jira. Muhammad Amin mucaa jedhanii tokko jira ijoollee biyya jiranii si haa dubbisanii. Ustaaz Hamdiillee si dubbisanii namoonni biyya jiran hedduu jiranii namoonni hiriyaasiif ta'anii inshallah si dubbisaniitiin wajjin barumsa eegaltanii yoo rabbeedha inshallah ta'ala atilleen da'waatti makamuu qabda dargaggeessa dandeessa. Barattee Qur'aan illee barattee hadiisa illee barattee waan isaan jedhan kana guutuu barattee deebitee da'waa akka gootu abdiin qaba. Rabbiin si haa jajjabeessu, Rabbiin si haa barakachiisu jabaadhu siin jedha. Ayyee galata. يا بوكيرستانا مالتو مداتي بك يو دعوات إساني التجاباتي حكا دوبتشو في سلوغم تتاتي خندوغان قلبك بنيا دجيسا إسلام ما الله دا أبان إسا way Kiristina eenyuma hundeessaan haalli isaa hedduu nama yaachisa guuttate namutu fedhii isaa haalli pentee hedduu na yaachisa guuttate namutu fedhii isaa haalli pentee hedduu na yaachisa haalli ijoollee hedduu na yaachisa yaa Bookiristana maaltu mudate bikayyuu da'waatu bar itti jabaate haqa dubbachuufis luugamtu taate yaa ijoollee pente mee maaltu si argaate ofiinuu deemuun danda'an jaahilaa beekaa fakkaatan keeysii isaanii qullaa ummata konkoda fakkan bolola arge hin beeku akka paastar jallaa ija sidamsuuf ofan olola meeqa fixan kijibaawwan jaala ija sidamsuuf ofan olola meeqa fixan kijibaawwan jaala sitti himanne qaceelchi yaa Allah yaa Bookiristana maaltu mudate bikayyuu da'waatu bar itti jabaate haqa dubbachuufis luugamtu taate yaa ijoollee pente mee maaltu si argaate garasaa guuttate maaltu sadibee sinnagadee horii waan itti qabe yaa Rabbi kun ijoollee teenya gubee paastarri jallaan afaaniin si sobee meequma kan Rabbi isaan wal dhaabee jiruun bushoytee namuu if jibbee meequma kan Rabbi isaan wal dhaabee jiruun bushoytee namuu if jibbee dirmadhuuf yaa Rabbi si lallaabee dukkanan dhamaatan dhabdan nuuraa yaa fajral islaam nusuma qabnaaf jirra bari hunteen geenyee fi hanga arraa osoo Yesus eegan kunnoo dhuman dharraan dukkanan dhamaatan dhabdan nuuraa yaa fajral islaam nusuma qabnaaf jirra bari hunteen geenyee fi hanga arraa osoo Kiristoos eegan
خنود من دران يا ربي دتشي سمي في عالما لك الحمد سمكو ففرفمن ارحمهم برحمتك يا رحمن قرت خنو جلنا ساني دقمان سومتو كم في شاري شوما نرك بقرقود ظالما سومتو كم في شاري شوما نرك بقرقود ظالما يا ربي نسر دين إسلاما سخد النمي الله ربي نسر دين إسلام دافين ركابه قفو دين إسلام بكاس دربه وان تاني هند رحمن الركابي قالت فما بركة دا والفادة ربي سنا بركة جيسو. Yesus eeganii kunoo dhumanii dharraan nam meeqaa dhume osoo ni dhufa jaanii meeqa garaa dachiise sanduuqa. Jarri bari dukkana keessa jirtan jedhani yoo ammoo waaqaan kee himi jedhanii gatii xaalakkaati laal. Asii ol dhufanii jechuudha. Akkana siin hin galu jedhan. Akkamiin naaf galee reewati jetteen bar. Asiin foon lakkoo addamirra gadi kaasan gubbaasanii bar. Addaam cubbuu hojjetee tole boo baala wayii nyaatee tole boo waaqayyo lafa kana abaare tole boo. Erga sanii ammoo ture nama walitti araarama jedhe tolebbo ilma isaa jaalatu erge tolebbo erga sanii ilmi kunillee isuma bar ilmi ergame kunillee isuma isuma bar ilmi kunillee isuma matama isaati kabiraati wallahi kun ilmi inni erge kun ka ergellee ka ergamellee tokko isaan lachuu jaan tolebbo achi boodaan kun hin du'ee jedhan tolebbo maaltu du'e namatu du'ee jedhan maaltu bu'aan jirare bekka akkanumatti namatu du'e garuu ammoo waaqatu iyyuu ilma ergee jedhan aduuf waaqni ilma erge garuu ka du'e hoo eenyu namatu du'e san boodaanoo bekka akkasitti akkas ta'e kaa khalaas ta'e kaa bekka khalaas ta'e maal amma siif hin galu hafuuraan malee siif hin galu khalaas achi boodan ta'e. Gatii xaadhaa jechuudha. Ifaadha kun amma ifaa wanni jedhamu bar waan akkanatti ifa namaa galu bar. Ifaa jechuun bar waan yeroo takkaan dubbattee si galuudha malee ifaan jedhamu inni kun amma akkanatti gatii xaaruu lakkoofsisaa oolaa ifaa of hin jettan isaa hin danda'amu. Ifaa keessa hin jirtan dukkana keessa jirtan. Ifaan keessa hin jirtan dukkana keessa jirtan. Keessaa ba'a rabbiin keessa sinaa baasu gatii xaa gatii yaa gatii maaliidhaa kana keessaa baati. Gara gatiin xaayyuu miti gatiin xaatu wallahi qajeelaadha bifa kanaan gatiin xaayyuu qajeelaadha wallahi gatiin xaadhaa qajeelaadha gatiin xaayyuu miti gatiiyyuu hin qabu isin galtee herreegdeetu isiniif hin galu bar bakka itti hin galu